Fayda ID keenya akkamittiin baankii Abayitti irratti daballa. Egaa jalqabaa Kiroomii keessa seentan. Erga Kiroomii keessa seentanii iddoo search irratti jechuudha. Abayi Bank KYC verification jettanii yoo barreessan yookaan ammoo Abayi Bank Fayda jettanii yoo barreessan liinkii jalqaba seenuu fudhatanii asitti kan jalqabaa kana tuqxan jechuudha. Afaan Amaariffaa jijjiirrachuu yoo feetan achitti Ingilish kan jettu tana jechuudha. Ishitan yeroo tuqxan afaan Ingiliffaa irratti isiniif deebisa. Ergasii boodatti yeroo inni Ingiliffatti isin deebisee asitti akkaawuntii keessan kan Abayi jechuudha. Baankii Abayi san ni galchitanii. Yeroo akkaawuntii baankii Abayi galchitan jechuudha. Meeseejiin irratti koodiin si'a tokko isiniif ergamaa jechuudha. Koodii san iddoo kanarratti galchitanii jechuudha. Ergaa koodii san galchitaniin boodatti gara fuula itti nuti isin geessa. Ergasii asitti verify identity with national digital ID kan jedhu kana tuqxanii amma national ID keessan verify gochuudhaaf deemnaa jechuudha. Itaan Sudaan asitti enter your fan jaa lakkoofsa faanii keessan gashuudhaan setti godhataniini. Ergasii lakkoofsa faanii keessan meeseejiin siimii keessan irratti isiniif ergama. Ammallee koodiin jecha isa lammaffaa fi koodii san iddoo kanarratti ni galchitanii. Egaa koodii galchitanii boodatti asitti halluu kan jedhu jechuudha. Akka eeyyamtan isin gaafata jechuudha. Wantoota Fayda ID keessan irra jiran gara baankii Abayitti akka dabaluuf jechuudha. Kanaaf halluu jettaniini. Yeroo halluu jettanii jechuudha. Akkasitti maqaa keessan lakkoofsa bilbilaa keessan wantoota hundumaa bifa kanaan kan inni isiniif fidu. Ergasii boodatti submit verification kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Submit verification yeroo jettanii submit jira kan jedhu asirratti kan barreeffamni isinii mul'ata jechuudha. Verification submitted successfully jedha jechuudha. Galatooma subscribe godhaa.